Anis maatii koon beeku. Maal jechaa jirta obse? Kanallee qoosaa jirta naan jedhu. Qoosaa ta'uu qabaa jechuudha. Sanyii lubbuurratti hin qoosama. Maatii koo kana dhabe balaa konkolaataadhaan. Balaa konkolaataa? Akkamittiin? Maalaa isaa hirta obse? Nga boyicha waggaa meeqa boo'ina ga'eera. Kanaafiyyuu waadaan siif gala. Warroota maatii keenya nu dhabsiisan gumaa hin baana. Gumaan baanaa maalittan beekan amma fakkeenyaa fi nama abbaa koo haadha koo na dhabsiise hin beeku. Beekta sanyii. Beekta. Obsee akkamittan beekuu danda'a? Sanaaf dhiisi. Isanaaf dhiisi. Erga beekta ta'e immoo gumaa ba'uun ani qophiidha. Kanaafi nama abbaa fi haadha koo gargar diige. Nama abbaa fi haadha koo addaan baasee nuun bakkee qullaa irratti nu hambise. Erga beektee booda natti himi. Anatti himiin sin jechaa jira obse. Obse kanaan dura na beektaati. Obse na beektaa kanaan duraan sin jechaa jira. Natti himi ka obse kaleessa dheengadde na beektaati. Kana dura si beekaaf mini. Akka yeroo dhiyootti dhufe mana barumsaa sanaan hin beekta. Garuummoo kanan jedheef. Kana tetteef. Gadda warroota mana keenyatti naqan sana. Iyyaafannee boolla lixuu qabalin dheellee baafannee gumaa baana sin jechuu godha. Malee ati waa'ee koon beektu jechuudha. Maatiin si beekaa sani. Isammoo waliin taane warroota abbaa fi haadha koo gargar facaase. Warroota siin abbaa fi haadha kee malee si hambise. Gumaa ba'uun keenya yoo waliin taane qofaadha. Kanaan booda waliin taane jara ifa baafne jireenya isaanii akka isaan nu diigan diiguu qabna. Waadaadha. Promise. Deemnoo? Sanyii takkaa isheen haasofsiisuu dandeessaa? Waa'ee maali? Akka kanaan dura waan nama si haasofsiisuuf osoo hin taane waan nama si bukkee jiru waan nama naannoo keetti dhiyaate si miidhuu fedhuudha kan hin sitti mufichaa. Xiqqoo ariifachaa jira garuu natti muu dandeessaa gaggabaabsite. Tolee wanti sitti muu barbaade yoo jiraate waa'ee obseedha. Sanyii ati barataa cimaa kaayyuuf karoora isaa hordofu. Nama abdiin kun guddaa sirra jiru. Obsee jechuun immoo shamara kaayyuuf karoora hin qabne. Shamara rakkattee si rakkisuuf deemaa jirtudha. Kanaafiyyuu ituu isheeraatii fagaatteeti. Fixatteetta? Anillee hin fixannee garuu xarraaf si gaadhe. Waa'ee obsee ishee kilaasii makeenyaa natti murtaa jedhee man yaadaa jira. Ishee mariyyaa keessa. Ulfaadha natti mukeef guddaa naa galatoomne. Kanaan booda garuu akka ta'e waa'ee nama kamiyyuu natti hin barbaadu. Ifamaa wajjin yeroo koo gubbuu keetti immoo galatoomne. Wanti fedhe yoo dhalate yoomuu obsee faanaatti ta'uu hin danda'u. Hello. Akkam nagaadha? Naguma na barbaadde moo? Kunoo bakkuma gaafichaan jira dafiitii kottachuu mattam. Tole kotta. Naguma? Nagaadha miti? Akkamati? Naguma? Jirta? Naguma na barbaadde? Nagumaan si barbaade. Maqaan koo Gadaan jedhama. Gaafa namni Gadaa jedhee na waamu natti tola. Gaafa Gadaanaan jedhan waan hedduun yaadadha. Aadaa, safuu, duudhaalee durdurii fi wantoota dur taraneen yaadadha. Bagayyuu Gadaanaan jedheen ofitti gammada. Garuu yeroo tokko tokko immoo na qaara. Sababni isaa maal godha maqaa qofaan? Wanti narratti ta'u faallaa maqaa kootiiti jedhee ofitti gungumee ka'een maqaamti yoo jiraannaan waan tokko jedheen of jajjabeessa. Gadaan akkuma nama kamiyyuu barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa hanga yuunivarsiitiitti kan barate yommuu ta'u, akkuma yuunivarsiitii deemeen dipaartimentiin abbaa seeraa isa ga'e.
Innis waggootaaf barumsa isaa dabarsee kufee ka'ee guyyaan eebba isaa geesse. Maatii fi firoottan isaa guyyaa gammachuu isaa irratti argamanii gammachuu isaa hirmaatanii Gadaa baga guyyaa kana geesse. Baga gara gadi jedhanii daftara dubbisuurraa ol jettee beeksisa dubbisuutti nagaan dhufte jedhanii harka rukutanii guyyaa eebba isaa gammachuun dabarsani. Guyyoonni lakkaa'amanii gara ji'aatti, ji'oonni gara waggaatti erga deemanii ganni 2 darbeera. Gadaan erga eebbifamee ganni 2 dhumeera. Gabateen beeksisni ba'u kan isaa hafe hin jiru. Kan iyyaallee hin qabu. Garuu biyya kanatti baratanii hojii argachuuf yookiin waajjira keessaa fira qabaachuu yookiin immoo maallaqa qabaachuu si barbaada. Gadaan sammuu ittiin barate malee sana lamaaniin hiyyoomaadha. Kanumaan osoo jiruuti gaa kan inni namootuma akkasaa yendoo rakkinaa dhoofteen wal bare. Waan as barbaadeefi rakkoon ta mudate naan gara kee dhufe raga namaanii Rakkoo akkamii? rakkoon suni akkam dhabeetta mucaa wajjin baratu tokko jira obsee hidhamti seenaa keenyatti malee jettee na rakkistee naan dhengada seenaa qottame seenaa koo sanarratti yaada ta'e wayinaa laatte yaadichi immoo utuu sitti kaasee waan na gargaartu qabdaa laata jedhetanii gara kee dhufe beekta. Gaafan seenaa qottame jedhu wanta baay'ee natti himte waan nama ajaa'ibu isheenis seenaa ankooji wal fakkaataa ta'e wayii qabdi. Abbaa fi haadha qabdu ture. Abbaa fi haadha koomuu na jalaa dhabamsiise nan beekanaan jette. Isa kanaafi seenaa keellee ergan dhaga'e booda warroota abbaa fi haadha keenya irraa gargar nu baasee barbaannee ifatti baasuu qabna nanne. Kanaaf yaada kana mayoo isin mari'adhee furmaata tokko naa laaddaa gara keessatti fayyadama. Yaada kana irratti maal akkas gargaaruu barbaade? Yaada kana irratti wanta biraa osoo hin taane wanta na gargaartu gorsa keetiin akka na bira dhaabbatu yaadi kun akkasitti deema akkasitti yoo goote gaariidha. Teessuma kana gorsuun barbaade. Yoomiyyuu wanti kun qabatamaadha taanaan si wajjin aarsaa barbaachisu kaffaluuf kan yoomillee qophiidha duubatti illee waan kamiifiyyuu ariifattee ittiin seenini ariifattee taanaan rakkoo biraa ammas dabalataan rakkoo biraa keessa waan maltuufi naa bilbilaan maali. Yaada kee guddaan haa galatamu.